السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردوتو في كبجمتو تكيا كم جرتو نجاكي سنين نجاكوتي غلط ربي بقى جراتني سنين جرا بقى هرجيتني بقى ربي نراني سنجهتي سنين جرا أما زديبي فين جرا إن أكو بيكا مجا واي جرا كنا رد بشوفن في الرسي أبرشي وما بيد في باي دكو إرميلان جتودا إرميلاني رجعنا يالا في دتة دفتة على سنتين أبرشي الآن رقم سوجتار يعني إني باي أمانين جروان تيفي إس أمان سي سودا في جتودا إس أمان سي سودا في ورقمنا يالا في دتة دفتة باي تكو جمدي جتودا باي تكو كم صورة رارك تكنا باي جمدي لغة دبچوراف akkanatti fakkaatu guyyaa roota olfaayi jettu saniyyuu haganeen gammadinatti fakkaanne dhugaa dubbachuudhaan viidiyoo isaanii waan fiduun barbaannee fi YouTube hin eeyyamu waan ta'eef jechuudha. Akkasii isiniin jedha jarri kun egaa guys jechuudha dhugaa dubbachuu wanni na ajaa'ibe jidduu kanatti gurbaa kana jechuudha laalasina egaa jechuudha macaa kana argitanii kunoo isaa cinaa gara mirgaa irraan jiru jechuudha dhugaa dubbachuu maqaa isaallee edna magasa wa hundir qawamiti angaro kana dibe hatta durayu akkuma ruutaa fi abrishi wadolani jechuudha mucaan kuni fi tokko wayille inshallah magasa ina mbeetani sinu sijamar malka sinu beeni hawtini himamiti mi inna isana lamaan kunniin hirmeella kana jechuudha giddiidhaan fidanii sijamar sin giddiini miti garuu si feetetu dhufte abrashiti giddin itti manxansan jechuudha akkuma ruutaa fi abrashi wal labaniin na kumaaliif ta'ee jechuun an gaafina ta'e dhugaa dubbachuudhaaf kana jechuun maal jechuudha ijoolleen kunniin lamaan gurbaan diimichi kunii fi mucaa isa faana wanni jedhu suni waan kaayyeffatan waan karoorfatan wayii qaban jechuutu ammanaaf galee jechaadha maal jennaani bultii isaanii diigorratti innaa guys dhugaa dubbachuudhaaf jechuun maaliif barbaachise garuu wanni akkanaa kun dhugaa dubbachuuf maybe yoo wanni media kun baay'ee yani in amanamu maybe dramas dalagaa jiraachuu dandeettani nu garuu waan argine irra haasofna waan arginetti yaada mataa kennannaa isinin jenna yoo manni keessis akka kana ta'e dhugaa dubbachuudha baay'ee tokkollee nama dhiba garuu dhugaa dubbachuu jechuudha yoo media maa hojjechuudhaaf hojjettan haadira rakkoon qabu ni dandeessu garuu immoo mana keessattis akka kana ta'an baxaam itti nama jibbisiisa jechuudha na bultii nama keessa yoo sijjammar maaltu nama galche jara nama wal dhabe tokko akka godhanii walitti araarsuudhaaf yani araara jidduu jara saniitti buusuudhaaf wani tattaafachuu malee maaltu kenna isaanan wal dhaban adda fageessuuf wanni jedhe yani keessattuu namni duranaa bultii ijaarachuudhaaf akkas wanni jedhu kun an dhugaa dubbachuudhaaf gaarummaa qabadhee yaadoon akkana kun na osoo akka kiyyaate osoo waluma deebisuudhaaf wanni jedhanii jedhee yaada jechuudha. Inna wanti kana kaasee maal isin fakkaate harakaata mucaan kuni yeroo hermilla hatta dhingaddali ulfaa'ee jira jettee jalqaba irratti isaa waamtee jechaadha. Isaa waamtee ergasii booda abrashilee dhufe jechuudha. Abrash ammootiyyu amanuu hin dandeenye jechaadha guyyaa sani. Har'a ammootiyyu hagaragaa mana yaalaa argee amanee jechuudha. Inni guyyama saruu jechuudha gurbaan diimaa kuni guyyaa sanuu yani miira addaa way agarsiifachaa ture jechaadha bakka miira addaa miira gammachuu way jechuun tokko faaratti an garuu nan dhibe dhugaa dubbachuudhaaf inna tokko faa kamantaa keessanitti illee yani dhiirri kiristaanaa tokko dubartii lama fuudhuu hin danda'u akka seeraatti jechaadha akka seera keessanitti inna ittaansa mootiyyuu isii wal dhabeen osoo jiru isi sana walitti araarsuuf waanta isi biraa fidanii akkasitti wanni jedhan jechaadha. Inni kuni ilma dhiiraati abrashi jechuudha. Ilma dhiiraati dubartii yookiin sanuu hatta yeroo isa jibbisii isa kaffayee yookiin miira hamaa keessa jirutti yoo fidanii yookiin sanuu dubartii bareedduu akka kanaa tanatti wanni jedhanii itti manxasanii itti jedhanii hin didaare hin didu maal jenna ilma dhiiraati jechuudha. Innaa akkasitti dogongoree akkasitti itti ulfeesse jechuudha. Inna baay'ee tokko dhugaa dubbachuudhaaf nama ajaa'iba. Yani garuu odoo jechuun
ulfaa usii kanarra osoo jajjabeessuu dhabaatanii hidhan yaadaan maal jennaa ishee ulfooftee dhiifte illee yaada isiiti wamaa waan seera qabeessaa ulfoofte tokko illee hin jiru maal jennaan cidha godhatanii qubeellaa godhatanii sargii yaani isaanii arginee maal jedhanii haadha manaati abbaa manummaa isaanii mirkanaa'ee fi maal jedhame waan taa'ame hin qabu jechaadha so kanaafiyyuu osoo isiisan dhiiftaniituma isaan lamaan wal dhaban osoo walitti araarsuudhaaf tattaaffii gootanii isin jedha yaabboleeyyanii inna garuu isaan san keessa hin jiran dhugaa dubbachuu jechaadha san keessa hin jiranii Hermeelaan makan harkatti adeeffatu barbaade jechaadha amma maal haasaa tura sidii fakkaatu gurbaan diimaa kun akkasii Abrishiin baay'ee tokko amansiisuudhaaf wanni yaalaa ture jechaadha inni nu hatta ni jaalata Abrish Hermeelaa ni jaalata nama akka Hermeelaa kana dubartii keessumattuu dubartii intala jechuudha intala akka li'uulillee obboleettii argatuu fi isii tanarraa ilmoota akka argatte jennaan bakka baay'ee tokko waan gaarii nama jechaa ture jechaadha akkasitti wanni jechaa ture so garuu maaliif rootaan indeettu dubartiin deessuu isin jedhamu akka waansa yaa'u jechuun kanas ta'e sana dhugaa dubbachuu baay'ee tokko illee garaallee nama galallee yaa'u jechuun waanuma argineerraa haasa'uunaa wamaa waati dabaluu hin qabnu warra hir'isnu si hin qabnu innaa waanuma argineerratti yaada mataa keenna nuti egaa akka rabbii dhuma keessan isin bareechuu isin hin jenna waanuma hundaafuu osoo akka yaada kiyyaati osoo akka yaada odeensii yookiin dhaggeeffattoota atitti Ruutamaa fi Abrish osoo walitti deebanii jedhaan irrallee borulleedha. Egaa yaa Hermeellaa ati tokkoffaa irratti maatiin kan keetu anna ajaa'iba garuu dubartiin akkanatti dhugaa dubbachuuf maatii irraa fagaattee bakka akka feetee taatee jiraattu kun wallaahi anna dhibaan dhugaa dubbachuuf jechuun ana ofirraa kaasee dubbadhu yeroo durqee kenna jiru jechaadha. Hattaan magaalaa yoo deeme yoo tureetiin hin jedhu bakka waanuma yookiin waan biraarra ture si'anii nadhiisan jechaadha dhugaa dubbachuu baay'ee tokko natu mani yeroo hangalu jechaadha sanuu akkanatti yookiin mana bakka gaduma dhiifameetuma akkanatti jiraachuu kana abadan jechaadha jireenya akkasii osoo hin dadhabne deemee bultii ijaarradhe jechuudha nu kanadha qabeenya haala kana malee haala fakkeenyaaf dubartii akka feetee taatee biyya ala baatee haa ta'u biyya keessattis maatii irraa fagaattee akka barbaadetti mana kophaa fi jiraataa abbaa barbaadde waliin jiraataa deemtu kana nu hin beeknu jechaadha osuma hin beekne deemneeti bultii ijaarrannee jechaadha bultii ijaarrannee orma dabalamnee jechuudha kana ilaatiin hin jenna yaa barrillee nullee nama bara durii taanee illee osoo hin taane dhugaa dubbachuu nullee nama bara kanaati yaa jechuun takaleessa jirtu har'a hin jirtu jechuudha takaleessa jirtu har'a bakka isa hin jirtu wanni kamuu waluma jijjiiraatuma deemaa jechuudha so kanaafi obboleeyyanii namni yookiin viidiyoolee isaanii hordoftanii fi kiyyas hordofuu jirtanii yaani yooma kamuu kabajaallee argattan maatiin keessanis qasiin kabaju qasiin jaallatu yooma kabajaadhaan isaan biraa baatanii isaan ofii isaaniitti isin kennanii yookiin fedha keessan irratti hundaa'anii haa ta'u isin kennanii bultii gama isaanii karaa isaanii irraa osoo ijaarrattanii arrallee borullee kabaja argatan jechaadha hatta yeroo isaan birallee dhuftanii kabaja guddatu isiniif jiraata jechaadha yoo ammootiyyu udoo isaan bira jirtan yookiin osoo biroollee jiraachuu dhaabattanii osoo bultii ijaarratte ka jedhamu tokko ragaan tokko hin jiraanne yoo deemtanii gara qabattanii yookiin ulfooftanii itti deebitanii jechuun hatta odoo itti deebi'uu dhaabattanii osoo dhagaaniiti dhugaa dubbachuu baay'ee tokko tenshinii keessa galan jechaadha baay'ee tokko yaaddawanii baay'ee tokko akkamitti intalli kun akkana taate akkamitti intalli kiyya akkana taate jedhanii ni yaadu jechaadha kanaaf of eeggannoo godhaa isin jedha gaa'is dhugaa dubbachuudhaan sirrii miti dubartiin takka yooma heerumteetiin jettee heerumtee bultii ijaarrattee akkasitti waan eegas booda jiru itti deemte wayyaadha malee odoo qe'ee jirtu odoo hin heerumin osoo waatiin abbaan hin beekin heerumteesii deemtee itti ulfooftee maal jettee itti deebitu kana nu hin beeknu jechaadha kana isin jira gaa'is dhugaa dubbachuudhaaf namni kamuu adda namni akka kanatti jiraatu baay'eedha garuu keessattuu magaalaa keessa namni akka Hermeellaatti jirtu kana jiraatu baay'ee tokko baay'eedha dhugaa dubbachuudhaaf akka barbaadanii abbaa fedhanii waliin laxaaxafamaa namaan jedhanii ergasii booda ulfaanii yookiin hangara qabatanii maatii
kasaalfachiisan baay'eetu jira jechaadha. Kanarraa rabbi isin haa eegu isin jedha isin immoo obboleeyyanii tokko faratti isinillee sababa ofiif ta'aadha isin jedha. Abbaa of eege rabbiin illee eegaa jedhanii mire innaa kanadha isin jedha guys. Hangama waan nafaana turtanii fi baay'ee tokko kabajama ulfaadha galatoomaa isin jedha. Video kana mootii yoo isin tole like godhaa subscribe godhaa isin jedha guys. Amma video biraatiin walitti deebinutti nagaa rabbii isa hidhuma hin qabne keessa naaf tura isin jedha. Amma isin jedha diba isin jedha diqoo qufaan naqabuuf tanatti fakkaata naqoo qufaasisa inna akkasii fayyaa ta'a nagaa naaf jiraadha. Amma video biraatiin walitti deebinutti fayyaa ta'a. Bye bye.